daawwattoota keenyaa naabduu deebi'ee dhufee jira jirtu akka miidhagaa fi rahmani rabbi bakka isin jettanii isin biraa jiraatu guyyaa irraa maal qabattee dhufte waan jettan guyyaa irraa piraankii ajaa'ibaati. Piraankiin kun inshaallah milkaa'eetiin abdii irraa qaba. Guyyaa irraa hayaatiif jaartitii wal ficciisu deema balaa rabbii isaan akka iddoo isaaniitti rakkoo guddaa iddoo isaaniitti uumuudhaaf deemaa isin piraankii kan haga dhumaatti share like subscribe godhaa dhugaa dubbachuuf viidiyoon keenya nu ilaalamaa hin jiru. Viidiyoon keenya inni faanya malee uummata tokko namni ilaalaa hin jiru namni dachii irraa kadhabame kan ani hin beeku innaa kana waan ta'eef namoonni isin bira ga'ee share like subscribe godhaa komentii garagaraa nu barreessaa jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa isiniin jedhaa dhuftu isin amma chikaras jirtii kushiinaa ittuma tana keessa ol fiigee kaameraa karaa kaayadhee akkasitti dhuunfadhee taa'u jira dhufaa jirti itti muddaa isiniin jala caalaati yaada piraankichaa yeroo isii irratti onnaa yoo dhageettanii haga dhumaatiin nufaana bu'aa isiniin jala fayyaa ta'a. Maal hojjettamu? Qaala isin eenyumaa qaala dhufnee taa'utti jiru. Ijuu bal'atee harka faana qaba. Qabsi godhe. Beekuun. Beekuun. Maal taate? Maaqosi goyi jettaa kunoo aqolii dirdeemtee ribana oolgita qorrina ayinaa. Maal kursi godhuun dikkaate qorra nama roobsisa. Lafa wanni achi ka'ee dhufee waayyaattiin xiyyanatti himteeti. Rabannaati. Baanatti himtee beektaan dhugaa dubbachuuf akkanaan isin eegganii dhugaa ositti hime obboleettii xiyya qaaliidhaati waan hundaan gama isin maanuma feetee yoo taate isin maanuma waan feetee balleessite nama isii gorsee kara qajeelchudhee si eegaa ture dhugaa bakka si eegisan si dhabee akka. Maal asaarta kiyya wanna asaartu beekaa irraa garuu. Beekaatuma sitti taasisu. Taadhaa maalin nuree ati asaartu bannaan. Jechuun akkaataan dura ittiin si beekuu fi akkaataan samoora kana ittiin si arge baay'ee waliin faallaa naa ta'e. Maal kiyya haala jaartii teetti makame faallaa ta'e moo dur faallaan sirra. Beeku naan gala jechuun namni beektaa buluun amalli namaan jijjiiramaa dheengata. Dheengata ishii dhiiratti taasiftu alaa itti seenee bilbilaan. Ishii bilbilaan dhiira wajjin haasoftu jechuudha. Homaallee ittiin dubbannee bilbila irraa fuudheetiin namni isin itti haasoftuullee biyaansi nama yoo akka tasaallee taanee ol agarrellee wal beekuu dandeenyu ግን immoo maaliif akkana gootaa sababni akkana gootuuf maalii jedhee gaafannaani eeggadda ishii waliin deemnu ishii lakkoofsa kiyya fuutee telefoona keenyarraa fuutee telefoona isaa irra miskoolii gootee kanaaf narra bilbiluu jira naan jette. Ati akkamiin waan akkanaa dalagyte? Shii malee jaartii obboleessa keetiiti? Yeah, please wait me. Qoyaan ka jedhu an bilbila isii irraa fuudheetiin nama biraatitti miskoola moo? Narraa fuuteetiin dhiirattiin bilbiltee dhiira santuu deebi'ee anaa fi isiin addaan deemname na caqacaqu jira. Deebi'ee immoo akka waan ati duubaan itti haasa'ii haasofsiisi jetteen maal islaatii akka isii fuudhu jaalladhe moo sababni maaliif isii naan galanii akkaataan kan kee maal jechuudha? Keetuu nan galee isin ajaa'ibe. Maaliif? Akkamitti sii gala silaa maal waan dalagaartutu waan xiqqaa wayii? Akkana na beektaa? Jechuudha akkana siin beeku maal guyyaa keessa jijjiiramtee guyyaa keessa qayyaramuu dandeenya. Ani bilbila harkaa abeetiin jaartii teetee bilbila isin jaartii teetii bar ati kiyya ati obboleessi kiyya bar. Jechuun obboleessa kan kee ta'e akkasiin dalagdu bar. Ibtileen inni ani jaartii baalatti daarii takka tagaa'ina rabannaatiin ani jecha abi kana jecha isittiin haasa'u. Akkamiin lakkoofsa isii bilbila isii irraa fuutee bilbila isiitiin dhiira bilbiltaa jedhu gammal gahu. Bilbila amma isitti. Jaartii teetii bilbila waan isiin naan hin jenne waan isiin afaan ofiitiin natti dubbanna fidee saba ta'an. Maal jechuudha? Ani kanaaf isin eessa? Waan biraatti fi miti. Ani kanaaf isin eessa? Sammuna beektaa wanni sis jibbeetii miti. Isinlee obboleettii yaa jibbeetii miti. Angaalama kanaaf. Miila kaanillee fiildi yeroo deemtu sun sibira kaaya anaan jennaan hin ta'u kasiin jedhe ani isii jibbeetii miti. Isii hanqadheetii miti. Balaa duubarra uffatana keessa. Odumaa si dheessu narra geetta odumaa isin dheessu. Innaa kana waan ta'eef ani dhugaa dubbachuuf amma waan kana warri kennallee haa dhaga'u.
jaartii fuutee bilbila isii fuutee dhiiratti bilbiltee dhiirtee halkanii guyyaa bakka hin jiretti bilbilaan caqacaqaa eenyu akkana dalaga jennaan isitu akkana godhee isitu ani amma waan yaa umman taane barnaati naan jeeni bilbila ijaatee teete amma wanno jenna maal waan jire isii fiddee sirra sirri yoo waan finne na rakee hojii makan kee fiddee sirra kee dalaga makan kee jaartii jettee yeroo fiildi deemsan sididee bar sididee antuna baaftee kee surra konga musun yoo tikkaate dizurlee mirga qabda gin immoo bilbila sirra ani ukkube malee mana keessanii dhufa hagam ufaan nakkoota malee isinitti dhufu jaami barri wal jechuun bar samuuni kan andam bilbila amee taniin isirraa bu'ee ka isiiti akkana ati sababna akkana qootee faasii itti jala jantuuf akkana qootee waan biraatti dhugaa ani barbaade ofii jana maal bu'aa isii janjansiis dhugaa walitti dubbachuun firoomu kuttu beeyta ani nusu akkana na gootalle jedhee isin ennaan kiyyaa puleetti yoo akkana nama goote maal jala maal gootammoo dura ana booyuudha indoom anaayyuu kolfana qabsiisteet ni jedhe maal jechuu qo'ee akkamitti boota maaliif boota kalaas ani kun dalagaa kiyyaa miti hin beeka eenyuuna mana ni jeeban garuu bilbili dawlinaa maaliif zawwitti jedhu maali hojii kan kee simaatu akkas dalagee yaada kana waliin neemte maqaa balleessiti simaatu akkas dalagee samuun eessa jirte yoo jedhu bakka hojiillee eessa jirte yoo jedhu isibire gira amma ila shorten beberuuti ifaranji akka lammata naannoo biyyattiin kaloof anile isinitti kalaa duruu si magaalamaa kana naawayya atummaan yeroo sitti tole kootutu jeeqii deemi an isiin akkanatti deemtu isin barbaada wanna takkallee aareetiin achii ka'ee dhufe dura mee waan kana jinnii go'iif maalii nalageeffatu dura waan kana isiirraa qulqulleeffadhee jechi kunuu dhugaadha jechi kunuu dhara osoo irraan hin geenne hin dura reetiin achii ka'ee dhufe wanni ati nattaasoftu waan biraati wanni isiin nattaasoftu waan biraati innaa gara waan ta'eef badii eenyu bira jira jenna ajaa'iba jaatimatee bira jira kalas naruma goruu isinumarraa goruu waa mana keessan jiraadha waa isin waliin jiraadha minsi hagganaanya alhamdulillah maaltu anaaf isin an si abuun barbaadu ar'as borus forever si abuun barbaadu because isin immoo achuma toora keessan dhufu eessa wal agarraanaaf isin garuu jechuudha kana ho'utuni itti bilbili bilbil maal godhu itti bilbila sababni itti bilbiluuf maali waan daayuu gaafadhee irraa isii irra amantee mi'aan amanne jechuun isin amanne gaati wandalaatti akka barbaadde haasaa akka feete ta'aa deemta maa kabajaa keessan kabajaa faamilii isillee akka ofiitaatu kana godhuuf akkas goote ana sitti haqimindasee akkuma atettu kana si jambar duraanuu beekta jaartii obboleessaatiin toltu jedhanii beekta obboleettiin jaarsa inni taatu yunfeetu jedhan kun maaliif akka kana ta'e naan galuu kana waan ta'eef ani kana booda safara isin ga'ee safara kan keella akka gire dhumate kalas kana ajooma ati dura akka uftu barbaade atis natti dhufe in barbaade inumaa iyyuu isin barbaadu allaa kariim inumaa isin waan ta'e inumaa ta'e innaa kana waan ta'eef kabajamtootaa fi daawwattoota keenya share like subscribe godhaatii itti guddaa pirankii ajaa'ibaa irratti dalagne akkasumatti akka daangoran barbaada beekte dhugaa isitti miti waan baay'ee na godhaa turan waliin mari'atanii walitti ilaal hedduu isaaniitiin ilaal mashaakila uumeetiin akka isaan wal fixan godhuu barbaade isin share like subscribe godhaa torbaan illee guyyaa biraallee waan biraatiin itti deebi'a. Naa kana waan ta'eef alaafisiin addaan hin baanu si ajaa'ibi daawwattoota keetiin salaam aleikum jedhii kaameraalleen kunooti manuma kan keetu waan keessa jiru quban qabdu daawwattoota salaama gaafadhu yaakisa bakka fedhaa jiraatu namaan salaama jedhe salaam aleikum ija maaliin nama salaama gaafattiyyuu jechuun aan salphina akkamitti ilaala uummata please ani wordoftoota kiyyoonni wal nanabsi fuulaan as garagalii gaafatu namaan salaama jedhe maal jechu maal ni kiyyaati garuu maal na jibbisiisa maal naanni keenya hojii isin koy
ati isin gaafa akkasii wal mari'ataa ammallee qopheessine biraanki badaa kanarra dalagdan garaa isin nyaadhu anillee ilmuma namaati bari meem sabni inni ko kiyya si jaaladha si kabaja iddoo guddaa si daawwattoota keenya share live subscribe godhu ganaa kana oliitiin irraa kafalu ta'a asii boocifnee firfir goonee laal boocifneetiin akka isin asii waan biraa taatu goonee akkasii biraanki irra dalayna kanaan please kiyya isin share like subscribe godhu anam makkana godheetiin gininyinati isaanii kan addaan baasuu barbaade.